dalake garanke yom dagate morma kutan dalake garanke yom dagate ashama harkafuune akkami jirra jirtu nageenyu balaadha hordoftoonni chaanaala Dr. Gabbeetu hundumti keessanuyyu nama tokko taatanii lama taatanii sadi taatanii afur taatanii shan taatanii jaha torba saddeet sagal kudhan achi ol taatanii bakka jirtanitti nageenyi rabbi isinirraa haa jiraatu jecha har'allee walitti deebinee jirra. Har'a maalidhaan walitti deebinee jennaan sirba addisii zamoonii kana bahe sirba seenaa gootota asiin dura faarsa sirba ajaa'ibaati. Sirbichi kunis sirba Caalaa Bultuu miti. Sirbi kunis sirba ajaa'ibaati, sirba bareeda, sirba waa'ee Hacaaluu Hundeessaa, waa'ee Daadhii Galaan, Usmaayyoo Muusaa, Elemoo Qilxuu, Waaqoo Guutuu, Taaddasaa Birruu, Haji Adam Saaddoo, Aliyyii Cirree akka Waaqoo Guutuu dhaloota itti guddisu jedhee innummaan faarsa. Sirba ajaa'ibaati jechuudha. Sirbicha kana waliin reaction goonee lallaa hamma dhumaatti wajjin turtii gaarii taasisaa isiniin jenna. Okay. Sirbichi sirba bareeda, sirba ajaa'ibaati. Nuti seenaa keenya hin dagannu. Nuti haga weellistoota qabnu kufnee hin cabnu. Sabboontota keenya jechuudha. Ijoollee weellistoota kanneen cinaa haa dhaabbannu, haa cimsinu, hamila itti haa horru. Fakkeenyaaf amma Caalaa Bultuu maal jedhe? Seenaa uummata sanaa kaasee jechuun yaadannoo akka yaadannootti waa'ee uummata sanii kaasee maal jedhe? Akka Taaddasaa Birruu Maandellaa siif leenjisu, akka Waaqoo Guutuu dhaloota itti guddisu, akka Usmaayyoo Muusaa geeraree siif weeddisu, akka Nuuhoo Goobanaa sirbee siif weellisu, akka Hacaaluu Hundeessaa dhugaa deeffadhu, akka Daadhii Galaanii gaafii sabaa gaafadhu jedhee wanta ajaa'ibaa nu dubbate. Mee wanti kamuyyuu Caalaa simarra tolti meetti deema. akka Taaddasaa Birruu Maandellaa siif leenjisu moo akka Waaqoo Guutuu dhalootatti guddisu, akka Usmaayyoo Muusaa geeraree siif weeddisu, akka Nuuhoo Goobanaa sirbee siif walaleessu, akka Hacaaluu Hundeessaa dhugaa falmee deeffadhu, akka Daadhii Galaanii gaaffii sabaa gaafadhu, akka Yoosef Gammachuu sirbaan kuukaa baafadhu, akka Maaramee Harkaa dhugaa sabaaf dhaabbadhu. Okay. Bareeda Caalaa. Dhugaa Rabbii sirrimatti bareeda. Meen illeen akka kee kana jedhee jechuu mokkoru na hayyamte? Hayyeesh. Isin hawaasni na hayyamtanii mokkora akka isaa kanatti jechuu. Akka Taaddasaa Birruu Maandellaa siif leenjisu, akka Waaqoo Guutuu dhaloota itti guddisu, akka Usmaayyoo Muusaa geeraree siif weeddisu, akka Nuuhoo Goobanaa sirbee siif weellisu, akka Hacaaluu Hundeessaa dhugaa deeffadhu, akka Daadhii Galaanii gaafii sabaa gaafadhu. Inti kamuu abbaa marraa tolti. Sirbi kun sirba bareeda, sirba waan keessa taran nama yaadachiisu, eessaa akka dhufne, eessa akka jirru, eessa akka deemaa akka jirru sirba nama yaadachiisu jechuudha. Sirba bareeda, ittiin bohaaraa, ittiin fataa'edha, ittiin bashannana. Dhugaa Rabbii sirba bareeda, sirba ajaa'ibaati. Ani dhugaa sitti himaa namoonni waa'ee Hacaaluu Hundeessaa, waa'ee Usmaayyoo Muusaa, waa'ee Daadhii Galaan namoonni tokko dhugaa Rabbii yeroo Maandellaa isaanii agarree yaadannu yoo ta'e malee akka dagannetti garuu sirbichi kun nama yaadachiisa dhugaa. Nullee yaadannee seenaa isaanii jireessuu qabna irraan. Seenaa rirminyaatu akkuma jedhan san seenaa rirminyaatu du'atu addaan baasa malee mixiin walgattee lagan baatu, seenaa bara dhibbaatu siin jedhe Caalaa na dubbattu malee asii gadi hin baatu, yoo isin dhaloonni na dagattan me'eennu na haa yaadatu jedhee naannolee akka nama maraatu.
walumaa akkana kun seenaa hirminyaatu osoo namnuyyuu ka dagatu taa'e inni fi hin dagatu jechuudha. Abbaa marraa tolti jechuun wanti kamuyyuu abbaan yoo jedhe irra fataa itti irra zanaa itti irraa bareeda namichoon immoo sirbarraa baxaamii tura. Namichoon dhugaa rabbi bakka yeedaloo geerarsaa bakka sirri danda'a jechuudha. Inni yeroo tokko hin hamatu namoonni tokko hin hamatu ammoo wanti tokko kanarratti jechuun barbaadu icciitii sirbicha kanaa isiniima. Icciitiin sirba kanaa waliin yoo dhaga'uu barbaadan taate hamma dhumaatti na wajjin tura. Icciitiin sirba kanaa tokkoffaa icciitiin sirba kanaa waa lama moo sadii. Inni tokkoffaan akka ummanni keenya bakka kaleessa irraa ka'e yaadatuuf tokkoffaan sadii moo afur haga shaniitu hunga garuu maran dubbadhu. Akka ummanni keenya bakka kaleessa irraa ka'e yaadatuuf waan kaleessa keessa ture keessa darbe yaadatuuf muuziqichi kun kan bahe tokkoffaan. Inni lammaffaan immoo akka waan amma yeroo ammaa kana keessa jiru ummanni keenya yaadatuuf. Sadaffaa akka waan fuulduratti itti dhufuun qophiidhaan eeggatuuf rabbii isaa kadhachaa hamtuurraa nu baraar jechaa akka ummanni keenya akkasitti jiraatuuf. Sadan kun isin ga'a. Bakka nama in hamatina an dhugaa isinitti madhiiroo nama jajjabeessaa malee yoo namoonni tokko amma gantuu maal jedhan hin tuqinaa akkuma fedhillee haa jiraatu. Akkuma fedhe iyyuu haa jiraatu hin rabbashina akkuma jiraatettu iyyuu haa jiraatu. Inni iyyuu yeroo sabni isaa tuqama saba isaa hin jaalatu yoo nama sammuu qabaatu ta'e. Gaafa asiin dura ummanni keenya kaa wallaggaa dhuman walaloo wayii Facebook isaa irratti poosti godhee ture. Yaa wanti suni namoota hedduu dinqisiisa dhugaa rabbii maalidhaaf caalan adaa quuqama saba isaa hin danda'u. Adaanutu akkanaan waa jedhaan malee inni adaa bakkuma nu jirru jira jedhee ummanni keenya dhugaa rabbii baay'ee itti gammade jechuudha. Ammalee dhugaa rabbii simboonna hamma dhumaatti mee namichoo kana dhugaa rabbii mee fataayidha dhageeffadhaa mee zanaayidha dhageeffadhaa. Abbaa koo mabbaa kan koo facha gorroorra keessee addoo garaana keessee sirraannaalee gootummaa jaarsa sarbaa liilanaa tokkoon oolu miilanaa yookaan harrii filachuu yookaan harrii baafachuu warra kaleessiif darbee dagachuun silaan ta'u gootummaan nu dhaalchiftaan ormuu kan ragaa ba'u. Hanga fedhe kaanfamu dhugaan hin awwaalamu dabareen na qaqqabee diinaan kokkee wal qabee. Yaa saba goota hedduu wantan siin taane qaba akka eenyu siif ta'u maaliin garaa si ga'u. Biyya abbaa koo faadha koo hin teenye ammamna koo hin cisne cinaachi koo naafa gumaachi koo. Maalin garaa si ga'u akka laggasaa wagii du'ee siif wareegamu akka nadhii gammadaa as buutee siif dhabamu. Akka maammoo mazammiir guyyaa siif fannifamu akka eebbisaa addunyaa lafarraa harkifamu. Akka qeerroo nageessoo qeerrummaan kolaafamu akka leenjisoo dhiigaa summiidhaan ajjeefamu. Akka bakkar waaree miila tokko siif laaddu akka ji'a damsaadoo waraqaa ciitii nyaaddu. Akka babaa biqilaa miila koo duwwaa fiigu akka badoo dachaasaa gurmuu diinotaa diigu. Akka bishee garbaa mormaa gad awwaalamu akka garii tulluu qawween siif dadhabamu.
akka olii kadingil diina kootti dhukaasu moo akka baalchaa saafoo lolee diina dachaasu akka gararsuu dhukii ka'ee baandaa mancaasu akka gabayyoo gurmuu diina allaatti nyaachisu akka abdiisaa gaa'idhaa cabsee sii ba'u akka alii cirrii xiyyaara lafaan na'u akka elemoo qilxuu diina biyyarraa qolu akka lamuu qixxeessa lammii tokkomsee lolu akka Taaddasaa Birruu Maandeellaa siif leenjisu moo akka Waaqoo guutuu dhalootatti guddisu akka Usmaayyoo Muusaa geeraree siif weeddisu akka Nuhoo Goobanaa sirbee siif walaleessu akka Haacaaluu Hundeessaa dhugaa falmee deeffadhu akka Daadhii Galaanii gaaffii sabaa gaafadhu akka Yoosef Gammachuu sirbaan kuukaa baafadhu akka Maaramee Harqaa dhugaa sabaaf dhaabbadhu Hiluu Biyyas Tergannoo teessoo abbaa gammachiis gooticha Caalii Shonee kan firrisaa abbaa waggaa gootaaf faachisaa ragaa hunnoon kan meetii sheenqoo baddallee qe'ee ayyuu nagoo nagaa jaallatu jabaa sabaaf dhaabbatu jabaa qomoof dhaabbatu akka Gaaxinxanoo aadaa badde deeffadhu moo akka Abbaa Jifaar malaan diina injifadhu akka Jaatanii Alii sabaaf furmaata laadhu akka ijoollee warqituu cimtu qeerroo hammadhu akka jireenya ayyaanaa geerarsaan quuqaa ibsu moo akka Alii Birraa dhaloota barsiifadhu moo akka qeerroo Oromoo diinatti yeecaraanu akka dhaloota qubee gugsee diina waraanu